Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoon YouTube channel Soofa Maraab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan kabajaa fi kan jaalalaa isin haadha qawwechaa ammas barnoota haarawaan walitti deebinee jirra. Barnoota kan koo kanarraa keessatti kan isinitti agarsiisu Keen Maastariin kanaan dura itti fayyadamaa turre bilbila keessan irratti viidiyoo adda addaa YouTubeidhaaf viidiyoo adda addaa edit ittiin gootan akkasumallee TikTokiidhaaf viidiyoo edit ittiin gootan viidiyoo garaagaraa edit ittiin gochuudhaaf baay'een keessan Keen Maaster ittiin fayyadamtu bilbila keessan irrattis ta'e laaptooppii keessan irratti keessattuu namoonni bilbila itti fayyadamtan Keen Maaster baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Keessattuu namoota YouTube hojjettaniif akkasumallee TikTok irratti hojjettaniif viidiyoo adda addaa edit gootaniif baay'ee tokko aappii barbaachisaa ta'ee fi murteessaa ta'eedha jechuudha. YouTube hojjechuudhaaf baay'ee tokko aappii nama gammachiisuu fi itti fayyadamni isaallee salphaa ta'eedha. Barnoota Keen Maasterii wal qabatee akkaataa ittiin edit gochuu dandeessan wantoota adda addaa viidiyoo baay'ee kutaa baay'eedhaan adda hiruudhaan isin barsiisee ture. Viidiyoowwan kanneen illee as jala isiniif ka'a. Garuu aappiin Keen Maaster kun amma dhaabbatee jira. Guutumaan guututti hojii isaa dhaabbatee jira jechuudha. Fakkeenyaaf aappii kana mee haa bannu. Anis kaleessan argee aappiin kun dhaabbachuu isaa jechuudha. Update godhaa isiniin jedha. Garuu updating goona yoo jettan isiniif hin banu. Akkuma asirratti argartan update godhaa isiniin jedha. This version cannot be used isiniin jedha. Version kanatti fayyadamuu hin dandeessanii isiniin jechaa jira jechuudha. Update godhaa isiniin jedha garuu update isin jettu kana kilik gootanii gara Play Storeetti isin fudhata. Play Store irratti kilik gootanii ergasii immoo open yoo jettan asirratti akkuma argartan yookaan update ka jettu yoo isin dhufe update isiniif hin godhu jechuudha. Fakkeenyaaf open yeroo jettan bakkuma duraanii sanitti isin deebisa jechuudha. Update godhaa qofa isiniin jira. Baay'ee tokko isin rakkisa jechuudha. Akkuma asirratti argartan update godhaa qofa isiniin jira jechuudha. Egaa guutumaan guututti aappiin Keen Maaster kanaan dura itti fayyadamaa turre guutumaan guututti hojii dhaabee jira. Haa dhaabu malee garuu aappiin Keen Maaster inni biraa nuuf dhufee jira. Aappiin Keen Maaster inni amma dhufe kun immoo isa kanarra baay'ee tokko kan nama gammachiisuu fi future baay'ee of keessatti dabalatee kan dhufedha. Wantoota adda addaa akkuma kanaatti itti fayyadamuu dandeessan. Isa kana guutumaan guututti bilbila keessanirraa ni balleessitan jechuudha. Guutumaan guututti qaqqabdanii aan inni style kan jettu kana kilik gochuudhaan ofirraa ni balleessitan jechuudha. Ergasii okeettanii guutumaan guututti aappii kanaan dura itti fayyadamaa turtan ni balleessitanii isa haarawaa dhufe immoo eessa argachuu akka dandeessanii fi akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan barnoota har'aa keessatti ni ilaalla. Ani mu'eedha chaanaala kan koo Soofa Maraab irra. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Kanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galleessu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanaalichaa viidiyoo kana like share gochuudhaan eegalaadha. Aappiin Keen Maaster haarawaa dhufe immoo eessa argachuu akka dandeessanii fi akkaataa ittiin fayyadamtan amma immoo isinitti agarsiisu. Salphumatti bakka viidiyoo kana itti daawwattan description jala linkii chaanaala kan koo kan Telegraamaa isiniif kaaya. Egaa linkii san tuquudhaan gara Telegraama kan kootti ni seentanii warroonni bifaan amma isinitti agarsiisu kanaan seenuu barbaaddanis Telegraama irra seentanii bakka Telegraama keessan sarchii Telegraama kanarratti Soofa Maraab jettanii sarchii gootan salphumatti chaanaala kan koo kan Telegraama argachuu ni dandeessan. Soofa Maraab jettanii sarchii gootan yeroo jalqaba irratti kan isin dhufu Soofa Maraab Media kan jedhu kanadha. Isa kanarratti kilik gootan jechuudha. Aappicha asirra isiniif kaaya waan ta'eef. Akkuma asirratti argartan Keen Maaster isa piroo ta'ee fi isa haarawaadha jechuudha. Inni kun egaa isa kana meegaabaayita 79 naannoo 80 jechuudha. Inni haarofni kun isa kana gara bilbila keessanitti kilik gochuudhaan bakka kana kilik gochuudhaan hamma laaka'ee dhibbaatti isiniif laaka'aa ergasii immoo erga download godhee geessee booda akkuma argartan kan koo download godhee geessee jira. Already bakkuma kanarratti kilik gochuudhaan gara bilbila keessanitti install godhattan. Install godhee erga geessee booda immoo open qofeettan. Open jettanii egaa aappiin Keen Maaster inni haarofni isa kanadha. Erga install gootanii booda okeettan asirratti. Egaa fuulli isaa kun yeroo jalqabaatiif yeroo seentan kana fakkaata. Dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan mix ka jedhu jira, search ka jedhu jira, create ka jedhu jira, akkanumallee me ka jedhu jira. Search ka jedhu kanarratti viidiyoowwan free ta'an baay'een argamu jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo viidiyoowwan free ta'anii fi baay'ee isin qarqaaruu danda'an asirra ni argamu. Viidiyoowwan kanneen illee gabbuusuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii viidiyoo kanneen buufattanii asin sagaleedhaan barnoota adda addaa kennuu dandeessanii erga akkasuma irratti argartan search bakka jedhu kanarratti illee search gochuu ni dandeessanii dameedhaan jira jechuudha. Kan barbaadan search gochuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu. Bakka kanarratti viidiyoo barbaadan search gochuu ni dandeessu barreeffamaan jechuudha. Asirratti marketing ka jedhu jira, corporate ka jedhu jira, education jira, celebration ka jedhu jira, festival all holiday ka jedhu jira, social media vlogs
warroonni barnoota adda addaa barreessitan asirratti tutorial kan jedhu kanarratti illee viidiyoowwan baay'een jiranii. Viidiyoon kun kumaatamaan jiru kan barbaadan buuftanii itti fayyadamuu ni dandeessanii. Yeroo gubuun barbaadu isa barbaadan daawunlood mallattoo daawunloodii asirratti ni argamti. Si kilik gochuudhaan daawunlood gochuu dandeessa. Salphaatti create kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan egaa new project uumuu ni dandeessan akkuma kanaan dura jechuudha. Asirratti jechuudha. Mi kan jedhu immoo akkaawuntii mataa keessanii create godhachuu barbaadanidha. So akkaawuntii mataa keessanii create godhachuu barbaadan asirratti create gochuu ni dandeessanii. Garuu wanti guddaan nu barbaachisu create kan jedhu kanaadha jechuudha. Kan ammaan booda projectii keessan haarawaa viidiyoo barbaadan edit bakka itti gootan jechuudha. Asirratti create kan jedhu kana kilik gootanii asirratti feature isa baay'ee tokko nama gammachiisa. Egaa asirratti wanti sirreessitan settingiiwwan sirreessitan mallattoo settingii kana keessa seenuudhaan settingii 3 qofaadha. Asirratti okay jettanii settingiiwwan kanneen keessaa advanced settings kan jedhu kana kilik gochuudhaan isaan kanneen hundayyuu on gootan jechuudha. Shantu jira, shanan isaatu on gochuudhaan asirrattis yes jettan jechuudha. Isa kanas yes jettanii haala kanaan isaan kanneen hundayyuu shanan isaaniitiyyuu on godhuudhaan settingiiwwan kanneen advanced setting kan jedhu keessatti sirreeffachuun isin barbaachisa dhaggeeffattoota kan koo. Asirratti akkuma kanaan dura dhaggeeffattoota kan koo akkuma isiniin jedhe new project kan jedhu kana kilik gochuudhaan asirratti kana akkuma kanaan dura projectii barbaadan uumuu dandeessanii 16:9 kan YouTube'dhaaf ta'u jira, 9:16 kan TikTok'dhaaf, kan Instagram 1:1 akkasumallee YouTube'dhaaf 4:3 kanneen keessaa kan barbaadan isin fakkeenyaaf YouTube'dhaaf barbaadan waan ta'eef YouTube irra gootanii 16:9 kan jedhu kana erga filattanii booda create kan jedhu kana kilik gootan jechuudha. Ergasii immoo permission required kan jedhu jira. Permission required kan jedhu kanarratti app info kan jedhu kana kilik gochuudhaan egaa asirratti bilbila keessanirraa permission kennaafi isin jedha. Asirra dhuftanii permission kan jedhu kana kilik gochuudhaan permission ni kennitaniif jechuudha. Asirratti permission kanneen hundayyuu ni kennitaniif kan kaameraa, kan file and media, kan microphone akka itti fayyadamu jechuudha. Viidiyoo keessan qulqullinaan akka editisniif godhuudhaaf asirratti isa kana kilik gochuudhaan allow kan jedhu kan jalqabaa kanarra gootanii akkasumallee al tokko duubatti deebitanii asirra illee dhuftanii file and media kan jedhu kana kilik gootanii egaa allow kan jedhu kanarra gootanii qulqullinaan viidiyoo akka editisniif godhuuf isin gargaara. Microphone akkasumallee sagaleedhaan wanta bakka dogongortan tokko sirreeffachuudhaan ni danda'ama waan ta'eef app master irratti kanaafiyyuu allow jettan asirrattis egaa wantoota kanneen sadeen hayyama kennuufi qabdu jechuudha. Dirqama wantoota kanneen sadeen hayyama erga kennitaniifi booda duubatti deebitu. Ergasii jalqaba haala kanaan bakka fuulli kanaan dura ture kanaadha. Akkuma asirratti argartan video assistance kan jedhu kun immoo viidiyoowwan download gootan bakka itti argatanidha. Asirratti get video kan jedhu kana kilik gochuudhaan viidiyoowwan barbaadan asirratti buufachuu ni dandeessanii. Garuu viidiyoowwan buufattanis yoo jiraate bakka kana isiniif ta'a jechuudha kan aappii kanarraa buufattan. Asirratti backgroundidhaaf akkuma kanaan dura ture asirratti filachuu dandeessanii. Wanta adda ta'e hin jiru. Kanaan dura barnoota KineMaster baay'ee isin barsiisee ture waan ta'eef wantuma tokko isinitti agarsiisuu barbaade mee viidiyoo tokko filadhee salphamatti maal akka fakkaatu isinitti agarsiisuudhaaf ni yaala. Egaa akkuma asirratti argartan viidiyoo kana filadhee jira. Wantoonni tokko bakka jijjiiree jira garuu haa ta'uutii waluma fakkaata garaagarummaa baay'een qabanii. Media kan jedhu kana viidiyoo barbaadan fudhachuudhaaf bakka media galaarii irra isin fudhata. Layer kanaan dura ni beektu baay'een keessan asirratti wanti adda ta'e tokkollee hin jiru. Asirratti microphone fi muuziqiinis bakkuma isaanii qabatanii jiranii projectii hojjetan yookaan viidiyoo edit gootan save ittiin godhatanillee garaagarummaa hin qabu jechuudha karaa dura irraa. Asirratti illee wanti tokko wanta adda ta'e tokkollee hin jiru. Asirratti garaagarummaa wanti qabu yeroo viidiyoo edit gootan asirra kilik gootanii bakka tokko settingiiwwan kunniin jijjiiranii jiran. Fakkeenyaa fi trim kan jettu kun as qixxeerra dhuftee jirti. Replace kan jettu immoo as dhuftee jirti. Sleep kan jettu kun immoo itti dabalamtee jirti jechuudha. Inni kun immoo volume kan jedhu mixer jettee dhuftee jirti. Replace kan jettu kanarra kilik gochuudhaan asirratti kan biraa bakka buufachuudhaaf kan isin gargaarudha. Viidiyoo biraa asirraa fudhachuudhaaf direct jechuudha bakka buusuudhaaf kan isin gargaarudha. Trim kanaan dura baay'een keessan ni beektanii egaa viidiyoo tokko bakka barbaadan irraa kutuudhaaf qixxeedhaaf bitaarraa mirgarraa ni beektan. Kanaan dura viidiyoon KineMaster irratti hojjedhe baay'een as jala jiru waan ta'eef description jala isiniif kaa tokko isaatiin waa'ee KineMaster guutumaan guutuutti kanaan dura isin barsiisee jira. Settingiiwwan bakka wal jijjiiree qofa isinitti agarsiisuudhaaf yaalii nan taasisa. Sleep kan jedhu kana irra kilik gootan immoo viidiyoo kana gara bitaatti gara mirgaatti harkisuudhaaf isin gargaara wanta biraati miti.
sleep kan jedhu kana qofa kilik gochuudhaan bakka kanarratti viidiyoo kana gara bitaatti gara mirgaatti harkisuudhaaf kan isin gargaarudha sleep jechuudha. Wanta biraatiif himiti. Egaa mixer akkuma isin jedhe sagaleedhaaf kan isin gargaarudha. Sagalee asirratti dabaluudhaaf asirratti volume edit gochuudhaaf sagalee viidiyoo keessanii jechuudha kan isin gargaarudha. Baay'een keessan kanaan dura volumeudhaan beeytanii asirratti mixer jedhee dhufee jira. Speedin beeytanii kanaan dura ture pan and zoom kan jedhu kunis dhufee jira. Kanaan dura kanuma turedha garuu maqaa tokko tokko jijjiiranii jiran malee wanti adda ta'e hin jiru. Kanneen dakanatti argaman hundi isaaniiyyuu bakka wal jijjiiran isaan jalqabarra turan dhumarra dhufan jiranii. Fakkeenyaaf tiraanisikoodii kan jettu dhufteerti haarawaadha. Isheen kun tiraanisikoodii jechuun asirratti akkuma argartan viidiyoo keessan kwaalitii isaa kan ittiin ilaaltanidha. Haala kanaan asirratti tiraanisikoodii gochuun ni danda'ama. Inni kun wanta haarawaadha. Asirratti rizooluushinii fi faarmareetii ni filattanii fi 30 yoo filattan baay'ee gaariidha. Asirratti 720 filachuun ni dandeessu. Kwaalitii isaallee garana sirreessuudhaan kun yeroo piroojeektii keessan fixan tiraanisikoodii gochuudhaaf yookaan seef godhachuudhaaf isa kana jechuun isa kanaadha jechuudha. Wanti biraan hin jiru. Isa kana asirratti kilik gootanii isa kanaadha. Garaagarummaa hin qabu. Tiraanisikoodii kanallee fidee jira. Egaa isallee itti fayyadamuu ni dandeessu. Dhaggeeffattoota kan koo akka barbaadanis settingiiwwan kanneen asirratti agarsiisuu barbaadeeti. Seef godhat piroojeektii keessa seef godhachuu barbaadan immoo asuma irratti kilik gochuudhaan seef godhachuu ni dandeessu jechuudha. Asirratti hanga 4K illee isiniif viidiyoo qulqullinaan isiniif edit godhee save isiniif godha 4K qaba jechuudha. Full HD kan jennu jechuudha. Asirratti 30 farmareetii 30 filadhaadha. Ergasii immoo 720 isin gaha. Isa kana garuu akka qulqullina isa viidiyoo keessaniiti. Dandeettiin bilbila keessanii meegaabaaytii baay'ee qabata yoo ta'e high yoo gootan qulqullina qaba viidiyoon keessan. Baay'een keessan na gaafatanii isa kana full HD gochuu dandeessanii 1080 yookaan immoo HD gochuu dandeessanii 720. Asirratti kana 30 filadhaa fi yeroo baay'ee 30 gahaadha. Isa kana garuu asirratti 1080 yoo filattan bilbila keessan isin jalaa bakka baay'ee qabata. GB isaa guddaadha waan ta'eef jechuudha. Isa kana garuu yeroo baay'ee 70 isiniif gahaadha. Ergasii immoo isa kana high yoo gootan qulqullinni viidiyoo keessanii baay'ee cimaa isiniif ta'a. Kana hir'isuu ni dandeessanii akka bilbilli keessan bakka isin jedhamu hin guunne dandeettii bilbila keessaniitiin wal qabsiiftanii gidduurra gochuus ni dandeessan high res gochuu ni dandeessanii. Ergasii immoo save as video kan jedhu kana kilik gochuudhaan gara bilbila keessaniitti save godhachuu ni dandeessu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota YouTube channel kan kooti barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. KineMaster bifa haarawaan dhufe eessa argachuu akka dandeessanii fi akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan settingiiwwan tokko tokko highlight isiniif kennuudhaaf malee barnoota KineMasteridhaan wal qabate bal'inaan kanaan dura isin barsiisee jira. Linkii isaa description jala isiniif kaa'a. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Ani mo'edha channel kan koo Soofumar Abirra. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan channelichaa viidiyoo kana like share gochuun hin dagatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.